Pirojektoonni misoomaa magaalaa Finfinnee waggoottan jijjiiramaas bal'inaan hojjetaman magaalattii hawwattuu fi filatamtuu taasisuu danda'uuf taatiiwwan gurguddoo sadarkaa ardii fi idil-addunyaa akka keessummeessituuf filmaata hangafaa ta'aa jiraachuun ishee ragaa guddaadha. Pirojektoonni kunniin magaalaa jireenyaaf mijattuu uumuurra kan darbe ijaarsa biyya tokkoomtee fi jabduu taatee keessatti qooda akka qabaataniif illee seenessa waloo saboota biyyattii maraa gadi dhaabuuf itti yaadamanii xiyyeeffannoon kan hojjetamanidha. ኔሽን ቢልዲንግ የምናስብ ሰዎች ሚዲያ ብቻ የሚገነባው ትምህርት ብቻ የሚገነባው አርገ መውሰድ የለብንም። ብይ ሚዲያ ፊ በርኖታ ቆፋን ከን ኢጃራምቱ ጎኔ ፍዳቹ እንቀምኑ ደሜ ሄዱን ሆጀተሙ ቀባ አደትሞ ከሌሳ ፊ ሀራ ወሊቲ ዱን በርባቺሳዳ አደዋ ፊ ጉደቶታ ደራርቱ ፊ ጉደቶታ ወሊቲ ፊዳ ዮዴምኔ ኢትዮጵያን ከበጃ ፊ በካ ኢሼፍ መሉ አርገቹ ደንዴሲ ፓርኪን ስፖርቲ አዲስ ትበና የቢፈሙን ሐዋሳ አበናቴ ደደመቂንሰ ደሜ ስፖርቲፍ ጉማቸ ቀባቱት ደበለታን ሴኔሰ ወሎ ጀባ ኢጃሩ ኬሰ tillee qooda guddaa kan qabaatu ta'uu dubbatan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataan seenaa kan ta'an Dr. Dachaasaa Abbabaan turtii addatti EMN Pilaaz waliin qabaataniin. Jidduudhaan warqaa balleessan maleedha. Abbabaa Biqilaa kiyya jedhee Murusifxar kiyya jechuu qaba. Hayilee Gabrasillaasee kiyya jedhee Qananiisaa kiyya jechuu qaba. Warra dubartootaas akkasumatti waliin qabna jar isaan kuni kan saba tokko kan ganda tokkooti miti. Dr. Abiy maal jedhe jarri kuni just lammii tokko qofaa miti isaan yaa'u akka nammee qaba akka bu'uu danda'an akka nam tokkootti warra ilaalamanii miti kan hunda keenyati jechuudha. Ijoolleen lafaa dhuftus daandii saniin ilaalti. Siidaawwan qareeyyii damee garaagaraan biyyattiif hojjetaniif misooma koriidaraan wal qabatanii ijaaramanis ta'e pirojektoonni gurguddoon waggoottan muraasa darban Finfinneetti hojjetamuun qalbii hawaasa idil-addunyaa hawwatan miidhaginarra kan darbe seenessa waloo uumuufis ni fayyaduu siman Dr. Dachaasaan. Tsaggaayee Gabramadiin nama meeqa takka Aambootti dhalatee akka afaan Oromoo dubbatu beeka ture. Kan akka Tsaggaayee Gabramadiin afaan Amaariffa lafaa kaasee waaqan ga'e eenyu? Sibaat Gabra እግዚአብሔር afaan Tigree dubbata namni jedhee beeku jira. Asuma keessatti jarri sunis kan keenya yoo jedhan nus keenya jennaa waliin qabna jara kana. Atileetota jettisanis akkasumatti waliin qabna. Daandii kana qofaanii miti aartii baay'eetu jira. Isaan warra amma siidan isaanii yaadannoo Adawaatti dhaabbate garas jiran hunda isaaniitu yoo ilaaltu lafti dhaloota isaanii lafti guddina isaanii wanta akkasii yoo ilaalte ilaa moggaa meeqaa dhufan seete innaa hunda isaaniitu waliin qabna. Seenessi waloo biyyi jabduun ittiin ijaaramtu wantoota kan waloo ta'an guddisanii mul'isuu fi gumaacha sabni daangaa hanga daangaa jiru ijaarsa biyyaa keessatti qabaate otoon xiqqeessinii fi narbeessin haqaan agarsiisuu barbaada jedhanii jalqabbiiwwan gaarii jiran jabaatanii itti fufuu qabuus dhaaman. Warri nu bulchu warri just public figure ta'an maal dubbachaa jiru? Wanta gargar nu facaasu dubbachaa jirammoo wanta akka hapheetti walitti nu qabu dubbachaa jiranii. Jettee yoo ilaalte baay'een isaanii waan walitti nu fidu, waan walitti nu hidhu, waan garaa walitti nu maxxansu haasa'aa jiru. Practically lafattis gaa amman argutti ittumooyyuu magaala tana keessatti wanta kan waloo ta'an mul'isaa jiru kan abaluu qofaa miti magaalli kun.